barri akkana maal barri akkana akkamitti abbaan intala isheerraa intala isaarraa jechuudha akkamitti daa'ima dhalfata maal barra akkana akkamitti daa'ima dhalfatamee ashama akkam jirtan hordoftoota keenya nagaa jirtanii waqaf galannaa gayuu addaan babbanee jirra automatically anaaf taalim YouTube irraa barnee irraa bakka yaa hojiidhaan busy taane isa kanaaf kan barnee ifaman godhaay garummoo jechuudha yaa dhufuun keenya noolu abdiidhaan nu eegaay garuu har'a jechuudha mudannoo tokkotu jechuudha kan muddate duratti karnaannoo ganama keessa karnaannoo saatii afur irratti jechuudha mudannoo isa dhugaa ta'e waggaa dabarte keessatti kan hiriyaa kiyya irratti kan muddate jechuudha baay'ee yoonatti baay'ee na jibbisiise dhugaan isin jedha baay'ee nama gaddisiisa isinii galee mudannoon kun maalidha wanti akkanaa kun addunyaa kanarra hin jira jechuun hin dhabamu garuu anaaf haaraa waan natti ta'eef sammuu kiyyatu na dhukkube dhugaan isin jedha qaxaleewwan kiyya maalidha mudannoon kuni obbo hiriyaan kee yoo natti bakkan ani mana kiraa kireeffadhee jiraadhuti naan jedhe bakkan ani mana kiraa kireeffadhee jirutti namicha wayitii namichi sun immoo intala wayii qaba intala jechuun kan inni dhalfate jechuudha inni karnaannoo waggaa 50 akkana naan jedhe isheen immoo intalti isaa immoo karnaannoo waggaa 23-24 kana so akka tasaa ta'ee ulfa isheen jechuudha dhugaan isin jedha ulfa yeroo mana kiraa isaanii seenu karnaannoo ulfa 4-5 akkana hin ta'a na yeroon booda yoon gaafadhu yaa abbaa isheeti isa jedhu baqqaan sammuu kiyya keessatti kan yaade abbaa isheeti na abbaa ishee gaafachuu dhuftee eetan sammuu kiyya keessatti yaade na sanaan booda micayyoon har'aa boruu manuma san keessa jiraate har'aa boruu manuma san keessa jiraate nama dubbachuuf nama baay'ee qaanessa dhugaan isin jedha firootawwan kiyya dubbachuuf jechuudha so karnaannoo ji'a yoo ta'u micayyoon achiin bu'atu na dhifama gidduudhaan yaa nama natti dhufe waan ta'eef sorry so maal jechuu barbaaditanii oga mana kiraa san seene mana isaanii jiraachuu jalqabee karnaannoo ji'a 5 ta'e micayyoon achiin baatu abbaa waliin jiraate sanaan booda ulfooftee hindeesse ulfooftee hindeesse informationii kana achuma jechuudha micaan tokko kan jiraatu hin jira achuma jechuudha saraa dhagee jechuudha maalidha kan ishee ulfees abbaa isheeti maal barri akkana barri abaarramaan dhugaan isin jedha qaxaleewwan kiyya kan ishee ulfees abbaa ishee amma ani jechuudha isa kanaayyuu dubbachuudha ishee mitu na qaba dhugaan isin jedha bixxaam itti haasa'uudhaafuu baay'ee ishee min nama qaba dhugaan isin jedha so kan ishee ulfees eenyudha abbaa isheeti so walumaan jiraatan bakka sanaan booda amantiin isheen hordoftu amantii kiristaana ortodoksiidha yaa beektan dhiira kan deesse yeroo kiristaanaa hin ga'e kiristaanaa kottu wajjin kaasna manaaman ittiin yaani barbaadu ja'an abbaan ishee ofumaa dhaqxee kiristaanaa akkuma kaastee qurbaana ogaa akkuma qorrabsisteen booda torbanitti daa'imattiin kan duute jechuudha na akka
kana dhageetu dhugaan baay'ee na dhukkube sammuu koo. Guyyaan kee guyyaa gaarii hin taane maal osoo natti baattee yoo hin jeen akkamitti abbaan intala ofiirraa daa'ima akkamitti dhalche? Maali wanti akkana? Akkamitti abbaan ilma ofiirraa dhugaan sin jedha ilma ofiirraa akkamitti daa'ima dhalcha? Maali kun barri akkana barri abaaramaan? Wanti salphaan hin jiraabe yookaan immoo jechaan dhaba dhugaan sin jedha. Jechaan dhaba dhugaan sin jedha baay'ee natti ulfaatannaa guyyaan kee guyyaa gaarii naaf hin taane kana dhaga'eetu sammuun na dhukkube. So daa'imattiin akkuma kiristaanaa kaatin torbanitti duute namni hunduu achitti bakka namni naannoo san jira namni naannoo akkabaabii san jira hunduu hin beeka waa'ee kanaa jechuudha. Sheemidha bakka sheemidha. Rabbi kanaaf nutti araaramuu dide dhugaan sin jedha. Rabbi wanta baay'ee hojjennaa dhuguu cubbii nu hunduu jechuudha tokkoon cubbuu guddaa ofirraa qabna. Nu hunduu waan waaqatti hin araaramneef kan Rabbi nutti araaramuu dide. So kana dhagee jechuu barbaaditan firootawwan kee. Baay'ee gadde dhugaan jedha. Wanti na ajaa'ibe tokko maalla waliin jiraatan. Yoo natti himu bakka dastanyaa bakka gammadanii ta'u bakka jireenya gammachuu jiraatan bakka haga deessee ta'u daa'imni haga jalaa du'u jechuudha. Informationiin kun nama tokkoontu beeka malee oga du'ee booda daa'imti jechuudha. Uummanni naannoo sanii kan beekan. So isa kana this is big shame. Isa kana inni biraa immoo keenya sammuu na dhukkube dhiifama gidduudhaan kan viidiyoo sin jalaa mure. Anyways dubbachuun barbaadu wanti akkanaa kun hin jiraa jedhee toon dhugaa sammuu na dhukkube. Even namicha saniyyuu sitti agarsiisa naan jedhe mucaan kuni mucayyoo illee sitti agarsiisa ammaa hin jiran naan jedhe. Aaran barbaadu hin jeenan hin barbaadu maal naa godhan akkatu sammuu koo na dhukkube hin jiran jeeni. Isa kana kabajamtoota keenya muudannoon kiyya har'aayi. Horaa bulaa baay'een isin jaaladha. Isin jaalaa badeetan jira kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube kan addunyaa maraarra jirtan. Baay'een isin jaaladha. Isin kabajaa baay'ee isin yaadadheetan jira. Akkana yaaddan abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo warreen dhiiraa dubaraa Joordaan karaa seeraatiin Dubaay, Kwaatar, Kuweet deddeemuu barbaadan na dubbisaa karaa keessatiin. Okay, horaa bulaa baay'een isin jaaladha. Nagaannaa jedha.